Allahu Akbar. Eega fedhii isaatiin hiree siif qaceelchee jireenya keetillee daran siif bareechee si haa godhu siister meetan qoma furrii tan biligaa aananii beeytu warra guddaa tan hin qabne mudaa intala qananii saa'ibban keetiifis rabbinaa dirmatu du'aayii godhiga dagachuun hin taatu gurbaa lookoo kana ofiif argannaani. Allahu Akbar. Wallahi Shame abshirin dagadhu garuu takka wanniin isaanii dhaammadhu dargaggoonni baay'een lafaa ka'een fuudhu hojiinsaa kijiban manan nama hidhu jarjaraan fiidanii of hin qisaasinaa anuu milkaa'e laal osoon suuta jedhu. Allahu Akbar. Tana kunoo dubbiin tan baaftu icciti maaltu fala dhiiroo arustittiin teenya ofiif keessaa baanaan balbala qollofte saa'ibban ofiitti warra waliif galee waliin alaa gale yaada tokko malee wal qirqirsu jira rabbumaa ajajeef eeda waamichiiti warri kophaa galtan naa isiniin je'ee gurra qabadhaati dubbii tana dura maxxanaa dachitti. Allahu Akbar. Likki wallahi Shame nama hedduudhaatu kijibaa wal miidhe alhamdulillahi anu ofii kiyyaaf kanumaan jiifadheen hiriyoota kan koo kan hafeef rifadhe rabbiin nuuf haayii gubee du'aayii godhaaf hedduu tan maammadoon hiree siirraa hidhe. Hin jettu seeta. Allahu Akbar.